Ayyaan araarri fi nageenya Waaqayyo si wajjin haa ta'u nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraan eegallaa guyyaa irraa kan ilaallu sirni imaammata barnoota addunyaa kana macaafa qulqulluu irraa akka waraabban waliin ilaalla jechuudha. Sirni barnoota imaammata biyya kamiyyuu fuudhan macaafa qulqulluu irraa akka waraabban kan yommuun jedhu macaafa qulqulluu fi haalli macaafni qulqulluutti caafamee fi haalli barnoonni biyya kamiiyyuu kan biyya keenya ittiin caaseffame tokko ta'uu waliin ilaalla jechuudha. Kan hubachuuf mee jalqaba haala caaseffama macaafa qulqulluu isa Isaayyaas 11:1 irratti hidda Isee keessa latiin ni ba'a. Dameen duumessa keessaa ba'a. Dameenis hundee isaa keessaa ba'e ija ni godhata. Hafuurri Waaqayyoo hafuura fakkaatti jechuudha. Hafuura ogummaaf hubannaa, hafuura gorsaa fi humnaa, hafuura beekumsaa fi sodaa Waaqayyoon jedhu dameelee torba. Baattuu ibsaa damee torba qaba. Kallattiilee torbaan laphee namaa keessaa ifu kun har'a piroojeektii sirni barnoota biyya kamiiyyuu dameelee kan haala kanaan akka dhifu, akka barsiifamu sirritti waliin ilaalla jechuudha. An digirii yommuu baradhu haalli caaseffama digirii injinaringiidhaan sooftiweerii baradhuu fi haalli caaseffama kallattiin waggaa 5 ittiin baradhee fi macaafni qulqulluu ittiin caaseffame haga nu baay'eetti tokko ta'uu jala muree tanata har'a isinitti hima jechuudha. Yaa dhaggeeffattoota keenya addunyaan kun biyya lafeechaayyuu finne ogummaa macaafa qulqulluu keechaa fiduu mee har'a waliin ilaalla. Haala caaseffama dameelee torba kallattii torbaan jechuudha. Jalqaba irratti macaafni qulqulluun kallattiilee dameelee torba baattuu ibsaa damee torba qabuun ibsamuu kana dura waliin ilaallee ture. Mee amma irra deebinee gabaabsinee waliin ilaalla. Luqqisiiwwan macaafni qulqulluu dameelee torba kallattii torbaan laphee keenya keessaa ifu iddoo torbatti qoodamuu waliin ilaalla jalqaba irratti. Macaafa keessa deebii 37 irratti baattuu ibsaa damee torba qabu zanni calalamaa akka halkanii guyyaa Museen ajaje hojjedhu eeni. Inni lammaffaa immoo zanni calalamaa kun sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo ta'uu echirraa argana. Wangeela Maatiyoos 25 tokko qabnee yoo dubbine seenaa durboota kurnanii shangowwoota 5 abshaalota warri zanni calalamaa jiru yoo sirriitti dubbistan laata dubbisa achirraa 25 tokko qabaate. Zanni calalamaa sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo akka ta'e sirriitti jala bu'u. Zanni calalamaa yeroo maaliif fakkeeffatu? Sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo abiddi hafuura qulqulluu abiddaan ifa jechuun hafuura qulqulluu kallattiilee torba daandii torbaa dameelee torbaa laphee keenya keessa akkasumas mul'ata dubbisa wangeela mul'ata tokko 20 irratti baattuu ibsaa waldaa kiristaanaa yoo ta'e kallattiilee torbaan akka nu keessaa ifula. Luqqisiin kun kana malee akkuma nuti asuma irratti argatu macaafa raajii Isaayyaas 11:1 hidda Isee keessa latiin akka Yesuus Kiristoos as keessatti dameelee torba Yesuus Kiristoos immoo sagalee erga ta'e sagalichi jechichi kallattii torba akka qoqqoodamu daandii torba kallattii torbaan akka qoqqoodamu hubachuun ni danda'a. Kana malee Yesuus Kiristoos biyya lafaarra immoo deemu macaafa wangeelaa Luqaas 24:44 irratti barsiiseeti waa'ee kiyyaaf macaafa seeraa seerri qofti beekumsaaf sodaa Waaqayyoo hin ta'u. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo isaa seerri kan barreeffame tirootikaalii Museen ergaa barreeffame gara beekumsaatti jijjiiruuf muuxannoo kan akka macaafa Iyyaasuu qabee haga Iyyoob muuxannoo piraaktikaalii ittiin jiraatetu muuxannoo qooduun gara beekumsaatti jijjiiru. Kanaaf macaafni seera uumamaatii haga macaafa Iyyoob macaafa beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo jedhama jechuudha. Damee isa jalaa bal'aasan macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo seera uumamaatti haga macaafa Iyyoob. Akkasumas macaafni gorsaa fi humnaa macaafa raajotaa macaafni
ogummaaf hubannaa macaafa fakkeenyaa qabu hedduu caala. Akkasumas macaafni fakkaattii macaafa faarfannaa haala kanaan qoqqoodama. Kuma san laal isin yaa galu dhaggeeffattoota keenya. Macaafni kakuu haaroof adeemsa maanuwaalii tooftaalee wantoota keessa darbineetu dameelee kana ibsinu kan nu ibsu waan ta'eef sooftiweeriin tokko erga hojjetame fayyadamaaf maamilaaf maaltu yuuzar dokumenteeshinii. Kuma kana macaafni qulqulluus yuuzar dokumenteeshinii qaba jechuudha. Adeemsota darbuu qabnu keessa darbineetu sagalee kan hafuura kan dameelee torban kana ibsuudhaaf kan nu ibsudha. Macaafni wangeellaan arfanii fi macaafni wangeellaan arfanii fi hojiin ergamtoota barri adeemsa kallattii gara keessaa gara ooddii seenu kan nu ibsudha. Ooddiin jechaa qaba. Ergaa barri waldaa warra kiristaanaa ergaa warra roomirraa jalqabe ayyoonni adda addaa anis kanarratti walii gale. Ergaa warra roomiti haga mul'ataa mul'anni cuuffaa kitaaba hundaa'amuu ta'u maali adeemsa ooddii keessa deemnetu wangeellan dameellan torba ibsinuudha. Iddoo qulqulluu san keessatti dameelee jechoota kana kan ibsinuudha. Haala kanaan qoqqoodama. Barnoonni biyya lafaatirree hoo fu'anne injinaringii keessattuu barumsa isiitii sooftiweer injinaringiin baradhe haaluma kanaan qophaa'e jechuudha. Caaseffama kana beekumsaa fi sodaan ni jedha. Isin yaa galu dhaggeeffattoota keenya. Sodaa jechuun kallattii beekan daandii beekaniin raawwachuu jechuudha. Beekumsaaf sodaa waaqayyoo yommuu jedhu koorsii adda addaatiin injinaringii sooftiweerii jedhamu kallattii adda addaatiin dipaartimentii adda addaatiin qootanii koorsii adda addaatiin mujula adda addaa qopheessaniitu nuuf kennu jechuudha. Mujuloonni sun koorsiiwwan adda addaa sun beekumsa nu dabarsuudhaaf jechuudha. Beekumsi mujula adda addaatiin kallattii adda addaatiin qoodanii barsiisan qofa dhuun ta'e muuxannoo namoota muuxannoo qaban laabitti piraaktikaalii gochuudhaan beekumsa dabarsu. Kuma irratti sooftiweerii yoo wajjin adivaazariin nu ramada. Gorsaa jechuudha adivaazarii jechuudha. Kakuu moofaa keessatti maal raajii jechuudha. Ilaalaa macaafa qulqulluutti immoo hafuura gorsaa humnaan ibsatu. Adivaazariin kaayyossaa gorsa nuu kennu gorsi sun immoo humna nuu kenne kallattii pirojektii sun hojjennu daandii pirojektii sun humna arganneetu daandii goolii keenyatti akka deemnuuf nu gargaara jechuudha. Achi ogummaa arganna jechuudha. Pirojektii sanirraa ogummaa fi hubannaa. Pirojektii immoo wajjin ogummaa fi hubannaa wajjin deema. Ogummaan hubannaa malee hin ta'u. Wanta maamila fayyadu. Maamila irratti hundoofnetu ogummaa arganna jechuudha. Ogummaa sun as keessatti kallattii kan damee kanaa ilma tokko amala digirii gara PhD deemu fakkaattii PhD jechuudha. Ilma tokko guddachuu jechuun PhD fakkaattii goonetti kallattii daandii sanitti macaafa keessatti fakkaattiin keenya daandiin keenya iddoon itti deemu Iyyasuus Kiristoos. Iyyasuus Kiristoos wantoota kan dhumaa haga isa bira darbuu hin dandeenye jechuudha. Fakkaattii amma fakkeenyaaf fakkaattiin barumsaa PhD yookiin Profeesara yoo ta'e daandii sanitti beekumsaan gorsaan ogummaan tokko guddachuun fakkaattii PhD yookiin Profeesaratti guddachuu. Haala kanaan macaafa qulqulluu irraa hurrujameetu haala deemee wanni hundi maddi beekumsaa kitaaba keenya kitaaba qulqulluu ta'uu sirraa ni hubattu jechuudha. Haala kanaan qoqqoodama. Hundi macaafa yommuu barreessu wanni hundumti caaseffamni macaafa caafeffamni riisarchii wanni hundumtuu macaafa qulqulluu irraa fudhatamu jala murree beekuu qabna. Kanaaf kitaabni keenya kitaaba baay'ee guddaa macaafni qulqulluu macaafa beekumsa namaatiin ol ta'e isni waaqayyo namaa ibsa malee namni fudhatee bira gahuu waan hin dandeenye haala kanaan qoqqoodama jechuudha dhaggeeffattoota keenya. Haala kanaan qoqqoodamu isa jala murree beekuu qabna. Kanaaf sagantaawwata yeroo biraa waan waliin ilaallu sheerii, sabiskiraabii, fooloo gochuudhaan
na wajjin tura. Kana hundumaa waan guutanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Haga dhumaatti waan na obsitanii na dhageeffattanii Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Sagantaa itti aanuun haga wal arginutti nagaan naa turu.